Egaa qananiin hin duune hin boqotte malee hin boqotte rakkina kana qixxee osoo hin boqotin dura rakkina kana qixxee cinqatii kana qixxee egaa biyya Itoophiyaa kana keessatti dhugaan namaa yoom bahee beeka miti. Ammas immoo dhugaan micayyoo kana osoo ifa jiru dhugaan micayyoo kanaa bahaa hin jiru jechaadha. Bu'aan baay'ee nama gaddisiisu dhugaa waaqayyoo kan dura duute jedhanii bu'anirra kana gaafa haadhiif abbaan arge. Sinomaa miti dhiirni sinni dhukkubsu garuu dhiigi haadhi yoo argite kana yoo argite maaltu itti dhaga'amame kaleessa ofii fofachiifte jennee murteessineera. Har'a garuu gaafa suurri kun gadi ba'u kaleessa maal keessa akka turte suurri erga haala mana hidhaati ba'e suurri maaliif ba'uun barbaachise? Dhugaa micayyoo kanaa hin baafne jedhanii tawwaalaa jiru. Dhugaa waaqayyo baay'ee tokko nama gaddisiifte baay'ee. Baay'ee rabbi osoo obboleetti kee ta'e osoo haadha kee ta'e mee maaltu sitti dhaga'ama kana? Rabbi gumaa kee haa baasu homaa isin hin jedhu. Hordoftoota koo nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti isin akkami fayyaa keessanii nagaa maaltu jiraa miti. Egaa hamma ta'e sagalee ta'a yoo dhugaan micayyoo kanaa kan ba'u ta'e jechaadha. Baay'ee tokko dhugaa waaqayyo baay'ee tokko jechaadha. Maaliif jennaan osoo dhugaan ifaan ifa jiru namni hubatu hin jiru jechaadha. Eenyutu immoo suura kana akkana gochaa jira namni suura kanas akkana gochaa jiru namni beekame hin jiru. Dhugaa waaqa kanaan durallee hin dubbannu waan tokko hin dubbannu jenneeti. Micayyoon kuni egaa duute suura kanan bossottu. Inni nan du'as jetteeti immoo suura kanas immoo achi hin godhattu. Egaa amma kana makaraa cinqatii keessa dabarte dubartii jechuun waa meeqa dandeesse dhugaa waaqayyoo jechaadha. Obboloota koo jireenyi yoo isiniif ta'uu baate jecha rabbi gaa'ela kan namaaf kennu waaqayyoodha. Yoo ta'uu baate bakka gargar ba'anii jireenya mataa ofii jiraachuu. Maaliif jennaan bakka fedha waaqayyoon taane ta'udha. Booda garuu gaafa sii gamte lubbuu kee dabarsuurra bakka dhugaa waaqa namni maallaan jiraan jedhina. Namni maallaan jiraan jedhina bakka namatti gifiin xaafin micayyoon kun amma ani hin beeku dhugaa waaqayyoo arrab waa tokkollee dubbachuu hin dandeenye. Egaa mana ofii keessa jecha warroonni gaa'ela dhaabattan hin beektu jedhee yaada. Waan haadha keessanitti hin himne waan obbolaa keessanitti hin himne abbaan manaa keessanitti himta jechaadha. Micayyoon kun isa malee rakkina waan tokko nama biraatti hin himatti jedhee yaadu. Rakkina kee abbaa manaa keetti cinqatii dhiphina waan hunda abbaa manaa keetti himatti. Egaa odoo dhuguma kanaan dura iyyuu dabadabamtee jiraatte jechaadha. Kanaan dura osoo reebbamtee jiraatte icciiti kana abbaan manaa hin beeku akkanatti doorsisaa jiru jedhee maaf icciiti jiru kana hin himin harka kennee ergaa harki isaa qulqulluu ta'e micayyoon kun yookiin dhukkubsattee iyyuu akkanaa taatu ishee haa jennu. Micayyoon kun chaalenjii akkanaa dabarsite jedhee maaf gabbayeen dubbannu nuti odoo bakka gabbayee kana dubbate uummanni illee tasgabbaa'ee jira bakka dhugaa baruu barbaada uummata iyyuu miti. Haadhiif abbaan gaafa suura kana argan maal jedhu mee maal jedhu micayyoon keenya hin boqotte jedhu hin duute hin jedhani dhugaa waaqayyoo jecha rakkina mana ofii kan beeku abbaa manaa kee bichaadha. Garuu rakkina kana maaf gabbayee dubbachuu dide. Waaqa hedduu tokko na gaddise hedduu tokko jechaadha. Boru waa sirnurra ga'uun beeku sagalee ta'e iyyi. Burrati sukkaamamteetuma akkanumatti mana keessatti duuta. Haadhi si dhalte maal jetti mee kana argite kaleessa ishee akka keenya miti maatiin keenya nama barate miti okee of ajjeefte jedhanii zim jedhu. Har'a garuu gaafa kana suura kana argan maal jedhu. Ishii suurri kunoo silkiin harka mootummaa jira jedhanii miti. Har'a weenyu gadi dhiisa kaleessa gadhiifamee ture. Har'as peejii ishii irratti tiktook irratti gadhiifamee jira. Micayyoon kun guddaamtuudha. Qaxaqqaxamtee jirti. Dhanni ishiin beekamu dhugaa waaqni ishii kana laala. Baay'ee nama gaddisiifti baay'ee. Dhugaa waan an dubbadhu miira kollee to'achuu hin dandeenye dhiifama naaf godha obboloota koo. Rabbi gumaa shaa baasu ani waa tokkollee dubbachuu hin dandeenye miira kollee to'achuu hin dandeenye dhugaa waaqayyo kana dandeesse. Egaa namni waa rakkatu malee suura kanas of kaase silkii keessa godhatu jecha obboloota koo
amma barbaade jireenya yoo mana keessatti rakkina qabatan dhugaa waaqayyo karaa seeraa bakka aniifati walii galuu dandeenye ati jireenya mataa kee jiraadhu har'a haadhi kee dhimee ishee muluu gubatti ati itti gortee boqotteerta inni baafatteeti maaliif yoo dhuguma mana keessatti rakkoo qabatte hin boqotteeti rakkina kana muluu dandeesse jiraachuun keeyyuu ati jabina keeti jireenya yoo sinii ta'uu baate bakka jireenya addisii maal bakka gaa'ela kan namaaf kennu waaqayyoodha wanta ati gootu tokko illee hin jiru baay'ee tokko dhugaa waaqayyo rabbi dhugaa ishee lafan buuse micayyoo oola deemtu kana waan yoo dhuguma ta'e gumaa micoo kanaa baasu ishii immoo erga handoo haala mana hidhaa dura maa ba'uu dide silkiin kun osoo mana hidhaa jiru osoo gaafa mana hidhaa jiru suurri omtuuyyuu hin baane har'a inni kaleessa baanam akkamitti suurri lama guyyaa lama gidduutti gadi ba'a miidhamni ishee har'a akkamitti mul'ata oromoo maa inni kun maaltu deemaa jira bakka waan hin jedhullee hin beeku dhugaa waaqa dhugaa ifa jiru kun haadhiif abbaa mana keessatti erga gaa'ela godhatte namni biraa waan beeku tokko hin jiru rakkina kee abbaa manaa kee qofa dhabdus argattus nyaattus waan barbaadde yoo ta'e abbaa manaa kee qofa haadhiif abbaan yoo xiqqoo wal dhabdeen ala wanti maatiin keessii beekan tokko illee hin jiru wanti beekan tokko hin jiru maatiin kan waan hunda beeku abbaadha kaleessa micayyoon kun doorsisaan biraatiin rukutamuu dandeessi kuftee cabuu dandeessi mana keessatti walitti bu'uun hin jira wanta akkasii silaa uummataaf ifa gochuu qabu ture miirrumti haadha kun yoo suura kana argite maal jetti mee haadhumti micayyoon itti gortee hin boqotte hin duune hin boqotte micayyoon garuu haadhi deessisu maal jetti yoo suura kana argite dhugaa maaf awwaalu akkuma nacisan dhugaa namas awwaalamaa jira micayyoon kun rakkina baay'ee keessa turte andalaala maa gabbaa'ee oo ajjeesas anatu harka hariitiin ajjeese micayyoon kun bifallee qabdi itti naafullee danda'a silkiin dawwalamuuf danda'a keessattuu amma bara kana inaafadhaan dha'uu danda'a dabaddabuu danda'a wanta akkasii garuu dhugaa waaqayyoo boru waa sinirra ga'uun beeku dhugaa bakka dhixxatti sinitti haadhiitu dhugaa dubbadhaa du'a biddeenarra nyaata bara kana inni birrii qabu isa birriin qabnetu dhugaa dhaba malee inni waa qabu omaayyuu dhugaa isaa hin badu dhugaan micayyoo kanas kunooti kan na dhibe silkiin eenyurra jira seerri Itoophiyaa keessa hin jiru micayyoo ola deemtu micayyoo kichuu kana maaltu deemaa jira meeju akka keessanitti maaltu sinii deemaa jira inna dura ishii akkamitti haadha manaa ajjeesaa handaalama haadha manaasaa hin jaalata jechaa turre ana fiikooti falmaan ture erga akkas ta'e suura kana micayyoon kun rakkina akkamii keessa turte maaltu dhiishii akkas godhe maaltu dabaddabee qaxaqatee fuulli ishii bokoke mee maal jettu akka keessanitti yaada kam qabdu rakkina haadha manaa kan beeku abbaa manaa qofa rakkina abbaa manaa kan beeku haadha manaa bichaadha dhabas argattus ishii bichaadha kanan biraa namnan biraa dhabas beeku tokko illee hin jiru haadhaaf abbaa keetti wanta himtu hin jiru gaafa gaa'ela keessa seente yoo dhabdes iciiti jiru abbaan manaa kee wajjin mari'attee fixxa yoo rakkina maatis ta'e rakkina dhuunfasoo ta'e waan si qunname soo ta'e isatti himta egaa iciiti kana innis hin beekaadha ammaan hin beeka maaliif hin beenne abbaa manaatii erga walitti dhufaniin booda rakkina ishii ergixanyaa hin beekaadha qanookoo ati hin boqotte dhugaa waaqayyoo jechaa hin boqotte rakkina baay'ee dandeesse rakkina baay'ee sirra ga'e akka hamma gabbaa jirutti idiitidha jechuutti kun suura noormaalidha biiji ishirratti gadhiifama piliis warri dhugaa ishii beektan dhugaa ishii baasa boruu ilmoo keessanirra waan ga'uun beektan boruu waan darbii ijoollee keessanillee ga'uu danda'a har'a biddeenarra nyaataniif qarshiarra nyaataniif jecha dhugaarra hin ciisina
harka kenni waggaa 20 hidhame maalish yoo harki kee xurii hin qabaanne ta'e kuni bu'uu dhugaa waaqa wanti jedha isaan nama dhiba wanta dubbattu isaas harkaa bada mee maal jennee itti dubban buru kun mana keessa seena buru sirra gaa dhugaan qananii ergaa waan lamee buru sati mana keessatti tumamta rabbi dhugaa kee lafan kaa'een jiitu wal adeemtu kana kechuutti yoo sinii ta'uu bultiin jireenyi walii ta'uu didda maala waliittan namni maali simbichaa miti namni har'a walii ka boru gaa'elan biraa hin jira sii ta'uu yoo baatte bakka walii galle atis jireenya mataa kee jiraadhu jedhanii wal shanyaa maal ta'a dhugaan bakka jiru hin beeku rabbi bichaanaa beeku wanti nuti beeknu tokko illee hin jiru dhugaa rabbi tokkicha bichaatu beeka dhugaa waaqayyoo jechaadha baay'ee ulfaata egaa dura waan baay'ee aasaa turre lakki haadha manaasaa akkatti jaalatu iddoo bakkee wajjin deema proogiraamii tokko yoo jiraate osoo dhuguma jaalala haadha manaasaatiin qabne fuudhee bakka garagaraa hin deemu jechaa turre egaa haalli jireenya manaa fi haalli jireenya bakkee garaagarummaa guddaa qaba isa hin beenna haa ta'uyyuu malee amma jechatti amma kana qixxee dabaddabutti namni yoo walii galuu dide jaarsummaa ergateeti ani micayyoon kun walii galuu hin dandeenye yoo dhuguma harkisaa keessa jiraate jechaadha walii galuu hin dandeenye atis jireenya mataa kee jiraadha maaloo ganaa ishiin uummaa jalaan qabdu ganaadha osoo immoo namnan biraa ajjeese gaayis namnan biraa oduu ajjeese micayyoon kun dura hinduuti beetti silkii ishee keessa kaawwatti moo suura kana akkamitti yaaddu sin mee dhugaa baasaa baay'ee natti ulfaate baay'ee waan an jedhullee na wallaalchise dhugaa dubbachuu waan an jedhullee na harkaa bade garan itti murteessanitu nama dhiba kaleessa kana cee amma waggaa meeqatti dhugaa na cee akkanumatti cuuccamee hafee jira ishee kanas akkanumatti hafaa mootummaan qabnu nuti hin qoratamu silkiin kun amma eenyurra jira yoo jedhamee gaafatame yoo gaayis inna baay'ee nama gaddisiisa dhugaa waan an jedhuu fi waan an dhiisuyyuu walii wallaale baay'ee tokko nama gaddisiisa egaa nawuf kalchaa oromoo koyi dhugaa baay'ee tokko hin gadde maaliif jedhan viidiyoo kana argee iddoo tokko garaan na gadde ana odoo ta'ee wanta jedhu tokko na gaddisiise dubbii koo keessa toos immoo fachiise dhiifama naa godhaa waaqayyo dhugaa shaa baasu wanta jedhu hin qabu nagaan naa tura.